Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha guyyaarra ammoo seenaa gabaabaa taphataa kubbaa miilaa reefu addunyaatti mul'ate seenaa ilma Oromoo Alii Afandii Ahmad kan isin biraan geenyu ta'a hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu hordofan afirrateen. Ilmi Oromoo urjiin kilaba biyya Kanaadaa Vancouver ta'e amma kilaba kubbaa miilaa beekamaa Norwich Cityf akka taphatu filatame. Alii Ahmad seenaa gurbaa qacalee ilma Oromoo gabaabsinee akka itti aanutti isin biraan geenyu. Maqaan isaa guutuun Alii Afandii Ahmad jedhama. Alii Afandii Ahmad kan dhalate akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2000 yoo ta'u, Alii Ahmad amma dargaggeessa ganna 25ti. Alii Ahmad maatii Oromoo Harargee magaalaa Baddeessa irraa bara 1993 biyya Kanaadaatti godaanan haadha isaa Aadde Muntaaliyyiitii fi abbaa isaa Obbo Afandii Ahmad irraa biyya Kanaadaatti kan dhalate yoo ta'u, Aliin ijoollota Obbo Afandii Ahmad keessaa ilma afuraffaadha. Maqaan Alii Ahmad akka itti yaamama biyya sanitti maqaa akaakayyuu dursuun kan yaamamu yoo ta'u, Alii Ahmad ijoollummaa isaarraa kaasee tapha kubbaa miilaa hedduu kan jaalatu yoo ta'u, Alii Ahmad umrii ijoollummaa isaa waggaa 4tti shaakala tapha kubbaa miilaa kan jalqabe ta'uu himame. Haati Alii Ahmad Aadde Muntaaliyyi tapha kubbaa miilaa akkan tan jaalatti yoo ta'u, ilmi isii taphataa kubbaa miilaa akka addunyaatti beekamaa akka ta'uuf hawwiisii akka ture himteeti jirti. Harmeen Alii Ahmad jaalala kubbaa miilaatiif qabdurraa kan ka'e isaa fi obboleessi isaa waggaa 4tti kilaba galchuun fedhii isii akka ta'e waggaa 2 dura gaaffii fi deebii BBC waliin taasifteen himteeti jirti. Ilmi Oromoo hawwii harmee isaa dhugoomsuun saba irraa dhalate sadarkaa addunyaatti boonsee. Aliin akkuma jajjaboon ilmaan Oromoo karaalee adda addaatiin uummata Oromoo boonsan ilma Oromoo yeroo jalqabaatiif kilaba kubbaa miilaa Ingilaandii keessatti filatamuu mul'atedha. Akkuma bareedduun addunyaa Biliilee Maabuubaa gootummaa biyya isaatiif waraana addunyaa lammaffaan Abdiisaa Aagaa biyya Indiyaa tokkomsee impaayera ijaaruun maalii kan bar fiigicha atileetiksiitiin gootittii Siifanassan qorannoo fi argannoon Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaatii fi aartiin Dooktor Artistii Alii Birraan saba irraa dhalate sadarkaa addunyaatti maqaa yaamsisan. Ilmi Oromoo qacaleen umrii 25 Alii Afandii Ahmad roga kubbaa miilaatiin saba irraa dhalate boonseeti jira. Taphataan kubbaa miilaa kilaba Norwich City Alii Ahmad seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf biyya Kanaadaa bakka bu'ee taphataan kan ture hoggaa ta'u, biyya Kanaadaatti kilaba Vancouver keessatti taphoota jiran keessatti galchii baay'ee lakkoofsisuun kan beekamee fi jaalatamummaa guddaa kan argate ta'uu isaati. Biyyoota miseensota koonkaaf jaaman waancaa konfedereeshinii kaabaa fi jiddugala Kaaribiyaan akkasumas waldaa kubbaa miilaa Kaaribiyaan waancaaf taphatameen Alii Ahmad garee isaatiif galchii daqiiqaa 70 keessatti galchuun injifannoo galmeesseeti jira. Alii Ahmad uumamaan dargaggeessa qaroo hoggaa ta'u, barnoota isaa hanga kutaa 12ffaattis barataa qabxii olaanaa galmeesse ta'u maatiin Alii Ahmad haasawaa bara 2023 taasisanii himanitti jira. Alii Ahmad bara 2023 kilaba isaa White Capsiif galchiin kilaba Montreal injifachuun Championship Kanaadaa ol kaasuu yaadatama. Alii Ahmad taphataa Championship White Cap biyya isaa Kanaadaa injifannoo shaampiyoonaa gonfachiisuudhaan badhaasa addaa Toyota Best Young Canadian Player Award at the 2023 Canadian Championship Jaws argatetti jira. Alii Ahmad turtii waggaa 4 kilaba Vancouver keessa taphateen olaantummaa kilabaa kan ol kaase yoo ta'u, Toronto FC dhaaf taphachuuf yaalii kan godhe ta'ullee kilaba kana fedhinnaa isaatiin dhiisuu maatiin Alii Ahmad himanitti jiran. Alii Ahmad leenjii kubbaa miilaa Awurooppaa Poorchugaal dhaquunis baatii 6 achitti fudhachaa kan ture hoggaa ta'u, dandeettii dirree leenjitti agarsiisuun Aliin ija leenjiftoota Awurooppaa keessa seenee turuun himame. Ilmi Oromoo taphataan kubbaa miilaa amma kilaba Ingilaandii filatame. Alii Ahmad gahumsa isaa dinqisiifachuudhaan kilaboonni kubbaa miilaa Awurooppaa kilaboonni akka Bundesliga Jarman, Hertha Berlin, La Liga Spain fi Ispaanyol faan Alii fudhachuuf hawwii qabaatanillee Alii Ahmad kilaba Ingilaandii Norwich City waliin waliigaltee paawundii miiliyoona 2 mallatteessuudhaan taphataa sarara jidduu Norwich City ta'uun hanga bara 2028 fi bara 2029tti kilaba kanaaf akka taphatu dhiyeenyatti waliigaltee raawwachuun ni yaadatama. Kilabni Ingilaandii Norwich City taphataa kilaba Kanaadaa Vancouver White Cap kan garee isaatti makame. Alii Ahmad lakkoofsa 20 takka uffatee akka taphatu murteessaniiti jiran. Taphataan sarara jidduu umrii ganna 25 kun gara kilaba Ingiliz kana dhufu wajjin wal qabate maatii isaa dabalate manni Oromoo bal'aan ilmi isaanii sadarkaa kanatti arguun gammachuu isaanii ibsatan. Kana malees Alii Ahmad yaada miidiyaaf kenneen Norwich garee guddaadha jechuudhaan garee kanatti makamuu isaa gammachuu qabu ibseeti jira. Norwich Cityn bara 2019, bara 2020, bara 2021 fi bara
2022 Premier League keessatti kilaba dorgomaa ture hoggaa ta'u Ali Ahmad bara 2023 irraa kaasee ammoo garee kubbaa miilaa biyyaalessa Kanaadaa filatamee taphataa ture. Aliin bara 2020 takka kilaba Vancouver waliin hojjechuuf garee dargaggootaatti kan makame hoggaa ta'u bara 2022 kontiraata isaa professionaalaa kan jalqabaa mallatteessuun ni yaadatama. Taphataan garee biyyaalessa Kanaadaa fi kilaba Vancouver hidda dhaloota Oromooti Ali Ahmad garee kubbaa miilaa Ingiliz Norwich Cityf mallatteessuun ija uummataa addunyaa seenetti jira. Ali Ahmad kilaba Ingiliz yeroo ammaan tana Championship keessa taphataa jiru Norwich Cityf kan mallatteesse yoo ta'u kun imala milkaa'ina isaa keessatti tarkaanfii olaanaa ta'us maatii Ali Ahmad keessa harmeen Ali Ahmad aadde Muntaa Aliyyi dhiyeenya ilmi isaanii kilaba Ingiliz Norwich Cityf filatamuu laalchise BBC afaan Oromoo dubbiseen himteetti jirti. Harmeen Ali Ahmad aadde Muntaa Aliyyi dhiyeenya gaaffii deebii gaazexeessaa BBC afaan Oromoo ammayyuu ittaanaa waliin taasifteen akkas jechuudhaan dubbatte. Aliin ijoollummaa isaarraa umrii waggaa 3 kilaba kubbaa miilaa daawwachiisaa turuu fi ifiifillee hawwiin isii kubbaa miilaa akka ta'ee fi ispoortii akka jaalattu himte. Aliin gaafuma ijoollummaa isaa yeroo hiriyoonni isaa waan birootiin taphatan inni kubbaa miilaatiin taphachaa turuu himteetti jirti. Kana malees obboleessi Aliilleen bakka isaa tana gahuu baatullee taphataa kubbaa miilaa akka ta'ee fi maatiin isaa guutuun tapha kubbaa miilaa hordofuu fi yeroo Aliin taphaaf kilaboota isaa wajjin yeroo inni taphaaf dirree deemu wajjin deemuudhaan tapha sallaalaa turuus harmeen Ali Ahmad Muntaa Aliyyi himte. Itti dabaluudhaan harmeen Ali Ahmad akka himtetti Aliin sadarkaa taphattoota kubbaa miilaa Peelee fi Meesii akka gahu hawwii qabaachuu himte. Hiriyoonni isaalleen duriirraa qabanii taphattoota kanneen itti fakkeessaa akka turanis ibsiteetti. Taphataan kun taphattoota akka Meesii fa'aa wajjin dirree tokko irratti taphachuu qofa osoo hin taane galchuun hawwii harmee isaa kan milkeesse yoo ta'u amma immoo Aliin kilaba Ingiliz 24 jiran keessaa kilaba sadarkaa 22ffaa irratti sadarkaa isaa guddisuuf tattaafachaa jiru Norwich Cityn Ali Ahmad wajjin walii galtee raawwatteetti jirti. Ali Ahmad gara fuulduraatti gara Premier League Awurooppaatti ol guddate jaamee kan eegamu hoggaa ta'u Aliin kanaan duraas kilaba Toronto Oromiyaa jaamuun beekamu keessatti taphataa kan guddate hoggaa ta'u Osfaanaa keessatti kilaba isaa bakka bu'uun yeroo dheeraaf taphataa turuun ni yaadatama. Ali Ahmad Osfaanaa boodas kilaba Kanaadaa Vancouver Whitecaps jedhamu MLS keessa taphachaa kan turee fi kilaba taphataan guddaan addunyaa Meesiin keessa taphachuun beekamu Inter Miami wajjin xumura dhaqqabuun garee Vancouver firiiree kan taphate Ali Ahmad kilaba isaatiif tapha kanarratti goolii galchuun kilaba kanaas boonsetti jira. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa guyyaa irraa ammoo seenaa ilma Oromoo taphataa kubbaa miilaa kilaba England Norwich Cityf dhiyeenya filame ilaalchise seenaan gabaabaa Ali Ahmad qopheessine kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota maatii Lammii Miidiyaa qabiyyeelee sagantaalee Lammii Miidiyaa keessatti qopheessinu keessaa oduuf odeeffannoo akkasumas seenaa gaggabaaboo namoota beekamootii fi odeeffannoowwan haala yeroo irratti hundeessinee guyyaa guyyaan akkasumas torbaanitti kanneen qopheessinu keessaa sagantaaleen isinitti tolan kami yaada keessan karaa koomentiitiin yookaan waan dagatinaa isiniin jecha torban milkii fi torban jaalala isiniif haa ta'u.